hiriyoota koo uummata argitutti baay'ee waan ariifadhee jira. Maanis akkasuma? Kan si dhibu keessumaa uummata ayyaantu gartutti baay'ee ariifadhee jira dhugaa. Ayyaantu ishee kam? Ayyaantu jechuun anaaf obboleettii kooti gaafa isheen dhuftu wanta. Ka'ii qophaa'e mee maaloo yeroo baay'ee nutti deemaara. Ayyaanni qophaas barbaachisaaf ganaa. Ani si duukaan bu'aatee ati ka'ii. Ayyaantu. Akkamii waa'ee qophii har'aa kun baay'inaan galleen barra. Waan akka cidhaas natti hin fakkaatu yookaan waan akka biraa akkami? Mooyina naaf hiriyummaarra darbee akka obboleettii kootti akkan jaalladhu beektamiti. Amma isaadhiis uffata keeffadhu hin deemna. Uffachuullee nan uffadha. Akkasitti babbareechuu maaliif akkasitti nu barbaachisa naaf hin galu garuu. Hiriyyaa keenya bira bitu moo qadeemu? Hundi keenya yommuu sirriitti wal beekna akkami waan sana? Guyyaan irraa kun mooyidhaaf guyyaa addaati. Guyyaa jalqabaatiif abbaa manaa isa wajjin wal baruuf deemaa jiranii. Yeroon dagatamne akka isheen qabaattu hin barbaadisiif galee. Kanumaa sababni isaa? Maal jechuu barbaadde? Ati immoo kan gungumuuf dhahifatta. Waanuma nama siin jedhe dhagaa. Gungumuu miti xiinxaluudha malee. Ati waan barbaadde jedhe malee an gungumuu mattan fudhadha. Mee ammaa isaa dhiisiitiif uffata keeffadhanis dhaqeen hawwiitu wayyaa uffisaa. Ka'ii kaamaaloo na dhageen. Ka'ii. Ati qophaas barbaachisaa? Kunneen nan qophaa'u ka'ii si duukaan bu'aatee turee raanis. Odaan kun asirraa amma mos keessa? Amana koo beektamanii an suura fuuldura gochuun jaalladhu. Harrayyuu kan jiru waan isaan achi qaali. Hiriyoota kee warra dhufan nama dhufu? Hiriyoonni isaanii yoo nuuf. Baay'ee bareedu. Sama urjii wajjin hin jira urjii wajjin dhufuu nan danda'a.
Tasumaa kun waan hin danda'amnedha. Sorry Moi, kanaan dura si beektaa badii koo malee adda baane. Dhuguma badii kootiif adda baane. Yeroo sanas ni ta'e yoo ni yaadatta ta'eef sababaa keetti kan adda baane. Lammataa akkana naan hin jedhin akkana tanaan jettu hin barbaadu. Kana boodee wanti bakka itti deebisnu siin jiru. Na ijjisiisaa jirtaa kana beekadhu. Lamuunatti hin bilbilin kana beekadhu. Anyways, guyyaama tokko at least wal arginee teenyaa asoo qabnaan ifati. Tasumaa kun waan hin danda'amnedha. Nakuma tokko wal arginee waliin gatteenyee at least waanuma tokko mareedhuma guyyaama tokko lammataa sirra keessa sin cinqoon itti deddeebi'e kun isa dhumaatii aduma tokko duwwaa hiree dhumaa tokko naa kenni please. Kaayyoo waan tokko sitti muu barbaada. Hiriyummaaf obbolummaa gaarii horanni kana balleessuu hin barbaaddu ta'e adaraa lamuu irra deebitee waan kana nan gaafatanii. Please guyyuma tokko at least guyyuma tokko please teenyaa asoo qabna. Tolee yoo kan danda'amu ta'e ofii kootiin sii bilbila. Harkaan leemmaa. Sorry, seenaa. Mariko, Tokko. nama tokkotu hafaa jira moo arra? Lakki garuu maaliif na gaafatte? Bilbilaan waa'ee nama wajjinootti natti fakkaatee ture. Lakki maalii dhabeettaa warra humna ibsaa biyya kanaa tokkotu baay'ee mamataa nama dhukkubsuun. Ergi kaffalee fi ji'a ga'uufan jedha nagahee mamataa isaallee naa erganii kaanii tuti kaffaltiin kaffalleedhani akka haaraatti naannoo. Tiibaalaan si eegaa hayyee? Garuu moo'eedhaaf baay'eema tokko hamma malee hin gammadaafii jira. Abbaan manaan seenaaraa kun nama gaariidha jedhee nabdadda keessumaa wantoota seen kaayyoo wajjin dabarsitee hin ba'udha. Isin durboonni maaliif akkasiin kaayyoo akkasitti balaaleffatan naa galaan jiru? Maal jechuu keeti kaayyoon nama balaaleffatamuu qabu miti jecha hartaati? Ilaa wanticha karaa lamaatiin ilaaluu nama barbaachisa. Sababni isaa wanta ta'e nuti hin beeknu waan ta'eef. Dhugumatti immoo wanta ta'ee waan beeknu hin qabu. Akkamitti waan ta'e hin beeku jechuu barbaadaa jirtaati. Ishee irratti nama kan biraa jaallate minne. Kana ka moo'in sitti hin ta'edhaa? Moo'in natti noo isheen natti himne garuu isheen natti himuubaattiyyuu hin taane jechuu miti sii galee sababa tokko malee immoo wanti jaarsaaf jaartee adda baasu hin jiru. Ilaa waan ansiin jechuu barbaade wanta hin beekneef seenaa hin beekne keessa baay'ee gadi bu'anii haasa'uun gaarii miti. Sababni isaa wanta ta'es wanta ta'aa jirus hin beeknu waan ta'eef hundi keenya hin beeknu waan ta'eef wanta hin taane keessatti oduu haasa'uun
oduun taane raasuu fi oliif gad deddeebisuun nama barbaachisu. Isheen natti himne jechuun wantichi hin taane jechuun waan ta'e hunduma isaa sana sirriitti hin beeka. Bareedduu qophooftee gara mana daadaa kee waliin deemuudhaaf farda buuf jenne. Eeyyee. Ayyachiin bu'u feensi fudhata. jaalata maaliif jarjarte har'a guyyaa dingalta dibbee keeyoon qabannee naftuu noo'itu anoo si jedhee nu feena dhiiste maaliif kan sokkitu teebaroobi dalee korman caamachiisu erga kootii feerga keetii jaaloo أنا في البيت أنا تومي بريدوكم أيوه ودي كفت ما ولا سنيدة بدي أكمل تومي والبرد باونا I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Mee otoo nyaatiin dura guyyaa seenaa qabeessa kana ayyaantu waa jechuu barbaadu fakkaata. Guyyaa kana baay'ee guyyaa hawwiitti eegaa turre keessaati tokko waan ta'eef waa'ee guyyaa kanaatii kaatee waan nuun jettaa jedhee abdii qabaa sana isheen waan nuunaa jettuuti sanii booda nyaata keenyatti fufna wayii nuun jedhe gaa'ee ergaa keedhaan malu. Baay'een si gammadaa guyyaan kun guyyaa ajaa'ibaati. Waaqayyo mana kee eebbisuu siin jedha. Atis gammada bagana gara maatii kanaa siin jedha. Nyaaddaa kan dhugaa.
Tokko. Kan qopheessaa Ani mau mana kerjaan ini kayak kerja macam ni mana kerjaan ke sangat dibawa diri. mana sampai tadi mana punya seenaa ni bawa. Aci tak kira dan kamu kok baca. Juga? Buat tak kira dan. Okay? Ya. Dek. Orang sana. Kan benar kamu mai jira. Oke, saya agarsiisa.